guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan toreani. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhee jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gadhiisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakka ani fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaalii qabaadhaa. Egaa akkuma baay'een keessan dhagaatiin jirtan egaa intalli Facebook karaa social media kanaan beektan Bonii jedhamtu tun lubbuu ishee galaafachuu ishee beekameetiin jira. Egaa karaa toora social media ishee hundaatiin viidiyoo gallakkistee achiin booda lubbuun ishee akka darbeedha akka of ajjeefteedha kan agarsiisu viidiyoo irratti illee kan gallakkifte kan agarsiisu yeroo haada mul'isuudha ammaan booda nagaatti waan jechuudha fakkaata. So kanas kan gooteef koomantiiwwan naaf kennaman irraa ka'uudhaanii qeeqa naaf kennamu irraa ka'uudhaanii kan jiru wantoota bal'attu ka'aatiin ture seenaa mucaa kanaa baay'een keessan ni beektan karaa social media kanarratti. By the way ishee qofaa miti asirratti wanti an viidiyoo kana isiniif hojjechuudhaaf dhufeef shamarran baay'ee dhabuudhaaf deemna. Keessattuu dhaloota social media ammaa kanarratti shamarran baay'ee akka dhabnu ammas nan amana. Even isheen erga duutee booda erga isheen duutee namoonni karaa social media karaa TikTok karaa adda addaatiin gallakkisanii booda poostii godhame kana mee ilaalaadha. Jamuu jimmittii jedha asirratti. Anuu gidduu dheengaddaa niyyadheen ka'een rabbi sodaadhee dhiise wallaahi jetti. Namni musliimaa tokko wallaahi jedhee isheenis niyyattee of ajjeesuudhaaf jechuudha. Niyyattee dhiifte. Okay? Eshi amma ilaaladha kan biraallee. Sumayyaa Marshaa kan jedhu wayiitu jira. Asirratti rabbi qofa kan amanamu baay'ee anis deemaan jira. Jireenya lafa kanaarraa. Okay? Amma maal hubadhee social media kanarratti erga isheen lubbuun ishee darbee booda shamarran baay'een dhufanii asirratti poost kan gochaatiin jiran isaanis gocha akkasiitiif akka of affeeruu danda'an kan ibsaatiin jiranii waa'ee isheetiin wal qabatee akkanumallee waa'ee social media yeroo ammaa kanaa fi ilmaan namaa garam deemaatiin jiru waan jedhu reaaktiin ni goona hanga dhumaatti nafaana turan affeerraa kan koo kanarraati ani mo'eedha mo'esoof mara app irraa bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabu. Egaa dhimma obboleettii teenya karaa social media kana akkuma keenya social media kanarratti nama hojjetan keessa dubartoota keessattuu cimtuu kan taatee fi egaa seenaa isheellee baay'een keessan ni beektanii asirratti illee waan tokko reaaktiin ni goona jechuudha hanga dhumaatti nafaana turaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun kan keessanii kan teknooloojii kan hojiiwwan onlaayinii akkanumallee reaction viidiyoowwan adda addaa irratti darbu waan ta'eef subscribe like share gochuun irraanfatinaadha. Har'a dhimmi keenya kanarraa dhimma ishee ta'a. Isheedhaaf qofa osoo hin taane gorsa shamarran keenya kan dubartoota keessattuu viidiyoo tana shamarran keenya kan dubartoota hundaan warroota social media kana irratti hojjetan akkasumas social mediaatti fayyadamaniin akka naada qabdan barbaada. Guys namoota baay'ee dhabuudhaaf deemna. Kana itti amaneetiin kan isiniif ibsu kanaan dura baay'een keessan ni beektanii Qananii haadha manaa Andu'alam Gosaa akkaataatti hin dhabne dubartoonni baay'een seenaa akkanaa kana raawwachaatiin jiran garuu dachee kana dhiisanii of ajjeesuudhaaf murteessuun maaf barbaachise kan jedhu hamma tokko ni ilaalla hanga dhumaatti nafaana turaadha. Mee jalqaba irratti du'oo isheetiin duratti viidiyoowwan lama poost gooteetiin turte. Viidiyoowwan kanneen haa daawwannuti ergasii immoo erga viidiyoowwan kun gallakkifamanii erga ishee immoo lubbuun ishee darbitee booda immoo namoonni baay'een miidiyaa kanarratti dhufanii kan booyan, kan iyyan, kan irraa dubbatan, kan irraa haasan even namoota kanaan dura koomantarratti isaan ishee qayeqaatiin turan, ishee xiqqeessaa arrabsaatiin turan irratti miidiyaa kanarratti waan adda addaa hafarsaatiin jiranii dhaloonni keenya kan amma keessattuu dhaloonni jaarraa nuti amma keessatti argamnu kana yeroo ati jirtu osoo hin taane yeroo ati duuteedha kan si leellisuu jalqaban kan si ol kaasuu jalqaban kan seenaa kan kee seenaa taasisuu jalqaban hanga ati jirtu seenaa kan kee irraan dubbatanii nam tokko cinaa keetti ittiin argitu miidiyaa kanarratti dhufteenii haasoftanii taphatta almost keessa kan kee kan beeku siif rabbiin qofa garuu immoo erga namni sun du'ee booda boo'ichaaf ni dhufan. Viidiyoo irratti waraabuudhaaf ni dhufanii TikTokiin karaa hundaan seenaa mucaa hiriyaa ishee san ni dubbatanii kan wajjin jirtu jechuudha. Abbaa manaati I think kan fakkaata Joosef Mo'aa TV irratti kan argeedha.
So seenaa isaan kanneen lamaan ijoollee kanneen lamaan irratti illee seenaa jaalala isaanii keessatti illee kanaan dura hafarsa ture. Isheen innis kanaan dura jaalallee bira qaba, isheenis jaalallee bira qaba. Lamaan walitti dhufanii ergasii immoo miidiyaa kanarratti waraanni ture. Maal akka ture baay'een keessan argitaniitiin jirtan waan ta'eef so namni keenya kan social media yeroo ammaa kana even dhaloota ajjeesaa jira malee dhaloota jijjiiraatiin hin jiru gonkumaa. Kana amanaatii sirriitti fudhadhaa isiniin jechuu barbaada. Mee viidiyoo tana haa dhaggeeffannu walitti deebina. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan to'anii. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhee jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gadhiisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaalii qabaadhaa. Even viidiyoo kana baay'een keessanillee naa ergitaniitiin jirtanii viidiyoo kana dhaggeeffattaniitiin jirtanii egaa dhaamsa nama dhaammatudha kan fakkaatu garuu murtee kana hunda irraan kan ga'e hooma laayyooti jedhameetiin hin yaadama no waan laayyootii miti sadarkaa kanaan si ga'uu kan danda'u wanti lubbuu kan kee dhabsiisuu danda'u waan guddaadha so asirraa hubachuun ni danda'ama isheen immoo nagaatti kan jedhu ergaa akkasii kan of keessaa qabuu fi warroota ishee muufachiifte hundaa akka gaafateef jireenya addunyaa kanaa akka ishee gaheedha kan ibsaatiin jirtu jechuudha. Mee viidiyoo kana keessatti illee waan tokko dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin qabu isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Haala kanaan jechuudha kan raawwatame. So yeroo gaarii qabaadhaa. Ammaan booda addunyaan kun nan barbaachisu. Guyyaan kun guyyaa kiyya kan xumuraati kan jechaatiin jirtu obboleettiin keenya kun jechuudha. Ergasii immoo lubbuun ishee akka darbeedha kan karaa social media adda addaa kanaan dhagaatiin jira. Asirraa waa lama barachuun dirqama ta'a keessattuu warroota addunyaa kanarratti haftan isaan biraatiif baana keessattuu ijoolleewwan keenya kan shamarranii bakka adda addaatti sadarkaa adda addaatti keessattuu sadarkaa dargaggummaa irratti warroota argamtaniif gorsa lama isiniin dhaqqabuu barbaada. Tokkoffaa social life keessan public hin taasisinaadha. Social life jechuun jiruuf jireenya keessan kan jaalala keessanii kan maatii keessanii kan ijoollee keessanii jiruuf jireenya keessan social life keessan kan dhuunfaa keessanii public hin taasisinaadha. Kana yeroo baay'ee waa'ee adda addaa online kanarratti isin barsiisaa, teknooloojii kanarratti isin barsiisaa, waa baay'ee isin barsiisaa isiniif ibsa. Kanaaf an akka kan kootti maatiin kan koo public akka ta'uun barbaadu. Yookaan immoo namoonni naannawa kan kootti argaman kunneen public ta'uun isaanii effectii akkamii akka uumaatiin jiru argaatiin jira jaarraa kana keessa. Miidhaan inni nama irraan ga'aatiin jiru namoota baay'ee dhabneetiin jirra. Ammas gana dhabuudhaaf kan deemnus ni jira. Ammas wanti qabatamuu qabu isa kanaadha. So kanaafiyyuu jireenya keessan kan jiraatan keessatti social life keessan kan dhuunfaa jiruuf jireenya keessan kan dhuunfaa public hin taasisinaadha. Tokko argita yoo ta'e namoonni baay'een jaalala keessa yeroo jiran viidiyoon ni waraabamaa karaa social media kanaan gallakkifamaa akka isaanii kanatti osoo jiraadhee kasii jechisiisa baay'eetu argama. That is fake. All of fake. Hundi isaanii fakeidha. Jireenya akkasii namni jiraatu miidiyaadhaaf jecha yoo ta'e malee hin jiru. Jireenyi akkasii akkamitti akka diigamaatiin jiru ammoo argaatiin jirra. Hedduun nama karaa fooddaa tiiktookiitiin, karaa yuutuubiitiin, karaa adda addaatiin ni ilaala. Si hawwata. Jireenyi sun si hawwata. Already si hawwata dhugaadha. Garuu ammoo feekiidha. Mucaan kun eessaa akka kaate baay'een keessan ni beektanii Mo'aa TV irratti maal akka isin dubbatte asirratti isiniif ibsa. Ni argitan viidiyoo kana ni dhageeffattanii. Kanaan dura daandii irra turte
dhugaatiin turte, suusii keessa turte, waan adda addaa keessa turte. Ergasii immoo jireenya ishii karaa social media kanaan jijjiirame mucaa Yoosef jedhamu kanaan achiin duras jaalallee biraa qabde turte. Sunis social life mataa isheeti. Ergasii immoo mucaa kanaan wal bartee yeroo sanitti immoo social media kanarratti gocha adeemsifamaatiin ture. Keessattuu Yoosef mucayyoo biraa ganee akka dhufee fi akka ishee wajjin jiraachaa ture maaltu hafarfamaa akka ture hundi keessanuu argatanii jirtan. I think namni jaalallee takka dhiisee takkatti deebi'u isa qofaa miti. I think akka yaadutti namoota baay'eetu jira. Garuu public waan hin taaneef. Wanti public ta'e immoo yeroo ammaa kana eessa miidiyaa argadha? Eessa viidiyoo barbaadeetiin argadhee ajandaa taasisa kan jedhamu namoota baay'eetu jira miidiyaa kanarra. So ajandaan keessan kan kanaan dura darbe, social lifein kan kee kan kanaan dura darbe, kan viidiyoodhaan, poostiidhaan, waa hundaan taa'e jireenya kan kee kanarraatiif murteessaadha. Seenaan ati kanaan dura dabarsite, kan viidiyoodhaan jaalallee kan kee wajjin dabarsite, kan ati suuraadhaan qullaa wajjin kaatee wajjin dabarsite, kan ati social lifein ati walfirraa darbite gaaf tokko wal dhabuu dandeessa maatii keessanii. Gaaf san immoo maaltu uumama? Ilaalaadha. As duuba maaltu jira? Guyyaan ittiin nu gahaa ni argina. As duuba maaltu jira? Dhuguma mucayyoon kun jireenya amma even kanaan dura daandii irra jiraachaa turte amma darbeefis jira. Mucaa san dhabdeeti moo rakkoo biraatu jira background irratti? Okay. Har'a ilmi nama amma baay'een kana farsitan waa baay'eetu jira asirratti. Kana jeesisaa akkana achiin bu'ee asiin deebi waa baay'ee argaatin jirra. Garuu social life keessan public taasisuu irraa of eeggadha. Keessattuu shamarran jaalalaan qabamtanii jaalala kan jedhu baay'ee jaalala wanti jedhamu addunyaa kanarra ni jira dhugaadha real. Garuu immoo jaalala kan jedhamu kan social media kun ananaaf hin galu. Yeroo abboota keenyaatti yaadadhaadha. Wal lolanis mana keessatti, wal jaalatanis mana keessatti eenyuyyuu isaan hin dhaga'u. Ollaanuu isaan hin dhaga'u yoo jiraate immoo namoota naannawaatti abbootiin manguddoowwan adda addaa walitti araarsan. Yeroo masan xumurama. Jaalalli isaanii ittuma fufa. Garuu public miti. Jaaladhee asiin siibuu achiin deebi'ee yeroo even yeroo ammaa kana sireerra yeroo waliin ciiftu qofa waraabanii gallakkisuutti hafe malee wanta hunda arginee jira. Live hunda argineetin jira. Yeroo wal dhugatan argineetin jira. Yeroo wal hammatan argineetin jira. Yeroo wajjin soofaarra ciisan argineetin jira. Yeroo ittiin algaarra ciisan qofaadha kan waraaba. Isas argaatin jira. Shamarran baay'ee qaama qullaa isaanii waraabanii warroota gallakkisan argaatin jira bara. Baay'ee isaanii. Guys, dhaloota ajjeesaatin jira. Dhaloota ajjeesaa jirru kana immoo baraaruun kan irraa eegamu abbootiin biyya harkaa qabdan. Manguddoowwan biyyaa, abbootiin gadaadhaa, haati siiqqeedhaa, warroonni amantiidhaa, dhaloota kana baraaraa. Dhaloonni kun baraaramuu qaba dirqama. Dhaloonni kun yoo hin baraaramin gonkumayyuu darbuudhaaf deema. Osoo nu arginu darbuudhaaf deema. Yeroo ammaa kana jaalala kan jedhamu miidiyaa irra fiddeetiin suuraa yoo wajjin kaaftee fi waliin nyaattu, waliin dhuydu, waliin gammaddu yoo argisiisin jaalala jedhamu. Even haati manaa kan keetiyyuu si gaafatte deebite akka ebaluutitti sargii maanaan godhin isin jetti. Jireenya san ta'uu hin danda'u. Jireenyi dhuunfaa keetiitii kan dhuunfaadha. Bakka laayifii kan keeti. Kan ebalu ta'uu hin danda'u. Laayifiin isin social media irratti argitan kun hundi isaanii feekiidha. So waan kana isinii kaasuu barbaadeeti. Mee kanaan dura interview isiin goote tokko ammoo dhageeffannee walitti haa deebinu. Mee waan tokko kaasuu barbaadeeti asirratti. Asirratti garuu gorsa tokko isinii naa dhaqqabu. Gorsa tana dhageeffadhaati gorsa kan kooti waan ta'eef mee sirratti dhageeffadhaati walitti deebina. Jecha kee eeggadhu. Gocha kee ta'a. Gocha kee eeggadhu. Amala kee ta'a. Amala kee eeggadhu. Galma kee ta'a. Galma kee eeggadhu. Seenaa ta'a. Seenaa kee eeggadhu. Dhalootaaf ta'a jedhan. Seenaan lubbuu qaba. Barnoota guddaadha jedheetii yaada jechi kun. Jecha kana sirriitti fudhadhaadha. Jecha kan kee takkatti eeggadhu jedha. Jecha kan takkatti kan dubbattu kana eeggadhu. Ishima kanattu gocha ta'a. Gocha kee eeggadhu seenaa ta'a. Seenaa dhalootaa jechuudha. Wanta raawwattan kamirrattiyyuu jecha keessan, gocha keessan, seenaa keessan hunda isaayyuu eeggadhaati jiraadha. Jireenya akkasii. Life is this. Bakka life wanti jedhamu waan kanaadha. Miidiyaa irratti fiddee kanatti hafarsiteetiin na jaalattu, na jibba, asiin bu'e, achiin deebi'e, jaalalleen kan koo osoo viidiyoo TikTok ilaalteetti abbaa manaa galgala viidiyoo TikTok ati akkanatti yoomna gaafeertaa siin jetti. Laayifiin sun kan kee ta'uu hin danda'u. Laayifii sobaa hin jiraatinaadha. Laayifii dhugaa.
jiraachuu yaalaadha. Kana ergaa kan kooti mee isii interviewun isheen kanaan dura wajjin gooteetiin turte kana dhageeffannee walitti adeemna. Amma harki kun harka koo kun muramaadha. Harka kana isaaf jecha yeroo sana kan hin muree jechuudha. Anis hariiroo jaalalaa nama kan biraa wajjin ture. Nama sana wajjin sababa waliin taanee fi akkuma inni jedhee tamasaasaa himadha wal fakkaata. Hankoof kan isaa jechuudha. Namni sun nama jaallachaa ture. Na dhiisee fudhaa wajjin haasaa jiru waliin jiruudha. Kan inni qalabatii godhate erga si immoo sun ta'uu dhabeennaan kana wajjin jaalallee galtee amma immoo maal akka uumatu isarraan kan ka'e amma harki kun yeroo lammaffaadha wanti kun mudate taanaan isaaf jecha yeroo sana kan hin jalqabaatiif kana yeroo uumame jechuudha. Amma miidhaa ofirraan ga'utti. Innaa bakka sababa miidhamee namcaa sanatti beeka. Ergaa suuraan kun egaa gadi ba'ee ani soo waan akkasii qaban ture mucaan kunis gaa'ela qabateera. Anis gaa'ela qabadheera. Isheen sun immoo gaa'ela hin qabanne Joosiin immoo fuudheera. Mitiire kanaaf iyyuu deebiin qoobsaan maal ture suuraa lamaan keenya sanaa isa mucaa wajjin qabus isa Joosiin fi intalli wajjin hin qabaniif isa amma gaa'ela keessa jiru sadansaa walitti qabeetanii poostii godhe. Akka namni na hubatuuf jechuudha. Maaliif isa bichaa miti kan suuraa yeroo jaalalaa dabarse kan suuraa kee qabu. Kanaaf isaanis namni akka na hubatuu fi akka isaan dhiisanii gaafa poostii godhu dubbichi immoo wallachaa dhufe. Sirra wanti ba'e suurota kanaan ala sirra wanti maxxanfame yookiin wanti miira namaa milee namaa tuqu wanti ba'ee jira. Yoo kanaan dura yeroo Joosii wajjin walitti haasa'aa turre viidiyoon taanee wayii baasanii turanii. Viidiyoon sun kan koosoon taane kan nama biraadha. Kan warra faranjootaati jechuudha. Wayyaa na fakkaachuu madatti malee ana miti. Joosiin immoo sirriimatti na beekan nama tokko jaalladhee naanii iddooma tokkoon ta'a malee asii fachi jechuun beekan. Duruma yoo amala koo keessatti yeroo man dhugee yeroo man qaamuyyuu ani nan dhuga malee dhimma dhiiraan qaban. Ergan isa bare immoo wantunni koo sarara jira wanta ta'eef dhimma waan akkasii hin qabu. Amma gaan faayila kana cufeen jira. Namoonni immoo maqaa kootiin maqaa baay'eetu banamee jira. Wantooti maxxanfamaa jiran suuraan ta'ee viidiyoon ta'ee ani dagalgala miira intinaa ta'ee simmeetaawwi ta'ee viidiyoo wayii poostii godheen ture. Viidiyoo sana daqiiqaa hin turre kanan dileet godheen. Ilaalaadha jechaan amma isin jechaa ture. Suuraa isheen jalqaba wajjin Joosiin ni qaba. Ammas isheenis wajjin ni qabdi. Isheen sun immoo suuraa isaanii gallakkisti. Isinii gala miti? Jechi gocha ta'a. Gochi seenaa ta'a. Seenaan immoo kan dhalootaati kan jedhamuuf kanaafi. Okay? So public hin taasisinaa wanni jedhuuf ishee amma rakkoo kati ta'e Joosii dhabuu yookaan waan biraa yookaan immoo jireenya ishii kana laayifiin ishii kun yeroo jijjiirametti akkamiin of ajjeefte kan jedhu namoota baay'eetu dubbatama. Laayifiin kan kee kan duubaa rakkoo qaba taanaan kanarraas rakkoo qaba. Kana beeki buleessan kee obboleeyyan kan koo qaqqaaliiwwan. Seenaan kan kee kakaleessaa rakkoo keessa jira. Social media kanarratti rakkoo keessa jira yoo ta'e rakkoo irra jirta ammas. Viidiyoo waraabdee kanaan dura jaalalaa yeroo walii jirtu walii kennitu. Viidiyoon ati kaarraa qaama qullaa waliif waraabdee walii kennitu boru jireenya kan kee hamma fedhe viillaa fedhe keessa osoo jiraatte VAT barbaadde osoo qabaatte achi keessaa si fuudha. Maaliif seenaa kan kee kan darbettu rakkoodha. Kana isheedhaaf miti kan jechaatiin jiru. Warroota dhaloota ammaatiifan dubbachaatiin jira. Namoota baay'ee dhabuudhaaf deemna waan ta'eef jechuudha. So dhumarratti gorsa akka isiniif ta'uuf waa lama kaaseetiin bira darba. Social meediyaan bakka itti jijjiiramanis bakka ittiin lubbuu keessanillee ittiin dhabuu dandeessanidha. Waa lamatu jira. Yoo itti fayyadamte ittiin jijjiiramta. Yoo ittiin fayyadamne immoo lubbuu kan keellee ittiin dhabda. Argaatiin jira waan ta'eef. Haadha mana Andu'alam baay'een keessan ni beektanii gaa'ila akkam ture kan namoonni baay'een hawwan kan lubbuun ishee akkamitti akka of ajjeefte akka irraatti kan hin beekamu. Isheen kunis akkasuma. Even yeroo darbeefis jira. Daandiirra turte suusii adda addaa keessa turte dhiisisiiseetiin jira abbaan manaa ishee jedhamee jaalalleen ishee jedhamee yeroo haasamutti lubbuu ishee dhabde. So kana maalirraa hubatta asirratti social meediyaan backgroundii kan kee kan kaleessaallee hanga jiruu kan keetii dhiisiiti erga ati darbiteellee irraa dubbatama. Maaliif qabateetiin jira? Facebook irratti wanta tokko poostii yoo goote waggaa 8 waggaa 10 waggaa 20 taa'i. Haga akkaawuntiin sun jiru achumarra jira seenaan sun. So laayifiin ati viidiyoodhaan suuraadhaan ati akka salphaatitti gooteetiin ati har'a kaatu of eeggannoo malee ati kaatu gocha kan kee kan har'a ati hojjettu kan fedhii kan kee qofa ilaalteetiin hojjettu boru bultii kan kee diiguudhaaf duubatti hin jiru.
maatii kan keetii wal sadhabsiisuudhaaf duubatti hin jiru. Keessattuu abbootiin keenya hawwonni keenya kan kanaan duraanii manguddoowwan seenaa akkanaa kana yoo sirratti argan qaama qullaa kee yoo sirratti argan maal siin jechuu danda'an. Dhaloonni ammaa kun warri durii naqaanee jira. Indoom kan hin naqayin dhaloota ammaa kanaadha. Dhaloota qullaa deemu. Ergasii immoo lubbuu fi balleessu. Qaama isaa waraabee waliif kennu. Ergasii immoo lubbuu fi balleessu. Dhaloonni hin naqayin dhaloota akkanaati. Isaan immoo jaalala akkamitti akka kennanii fi akkamitti akka fudhatanillee sirriitti beeku. Even dubartii miidiyaa irratti yookaan sooshaal miidiyaa irratti dhungatteetiin osoo dhungataatiin jirtu laayifii bareeda yoo waraabdeetiin miidiyaa irratti poost isheen godhin faaraa siin jetti. Faaraan si hidha. Maaliifi bakka itti dhungatamtu qabda bakka itti dhungatamtee hin mul'annetu jira. Sooshaal laayifii keessan public hin taasisna wanti jedhuuf kanaadha. Wantoota kanneen lamaan obboleewwan kan koo shamarraniitiif keessattuu namoonni baay'een miidhamaa jiran isaa waan ta'eef hojii online yeroo barsiisu ijoolleewwan baay'een isaanii suuraan isaanii viidiyoon isaanii jaalallee isaaniitiin akka qabamee fi akka ittiin qarshii ittiin gaafataa jiru baay'eetu na gaafata baay'ee. Hammam tokko yeroon kun gaddisiisaa akka ta'e sitti agarsiisa jechuudha. So yeroo isinirraa fudhadhu kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo itti aanu immoo damee biraatii fi viidiyoo biraatii walitti deebina. Ammaan booda YouTube chaanaalii keessan guddicha soofuma raap irratti reakshiiniiwwan adda addaa ni goona. Kan namoota barsiisan kan dhaloota jijjiiran waa'ee sooshaal miidiyaa kanarratti keessa jira waan ta'eef barsiisaadhas waan ta'eef waan baay'ee isin barsiisuudhaaf aan qophiidha. So isinis irraa jijjiiramuudhaaf irraa of eeggachuudhaaf deemaadha. Egaa viidiyoowwan baay'eetu irraa dubbatamaatiin jira. Kana caala irraa dubbachuun barbaadu yeroo gaarii na qabaadha.